rabbiitti amanuun barbaachisaadha. Bootaa dhabne maal ta'een jechuun waan shari'aa rabbii sababaa waan shari'aa rabbii irraa nama baasuudha. Waan awwala rabbiin saabiqaa dabarseen dhabanii haa ta'u ammootiin bakka ati ooltuun laalamaa dhiirti takka dubartii kadhatuudhaaf oolmaa isii ilaaltii warra ilaaltii. Kabajaa qabaachuu isii ilaalti. Hattan durriyyama fedhe yoo jiraate barta kabajaa qabdu barbaada. Tanama waliin ammootiin akka barbaadde dubbattee akka barbaadde haasofte akka barbaadde uffattee akka barbaadde deemtu tana ani natti hin fakkaanne garuu wallaahi garuu rabbiin rizqii abbaa ofii fedhee banaa fi abbaa ofii fedhee banaa. Haa ta'u garuu namni ka barbaadu lubbuun isaa ka barbaadu ta kabajaa hayaa qabdu deemsa keessatti illee oolmaa keessatti illee dha barbaada. Saniif inshallah nu mara rabbiin nu haa tolchuu nu martuu دينين قد أبنان دنيا ما لباسا نما ربيف كني ساتو براسا كين جرو نو مرا كرا شريعة ربي نو عدي بسجد كان أكنا فادا آمين ربي سن الرجالة والله تبي دقات بك ولي أول نم هريا وايلو في فلتا نما صاحب هوجي فلتا بك تول برتو أبا أك تول برتو أبا وان يفتلن تنسر نجرولن تربي لين تنمالن تنمو من ابن هاسول بسناس وتنتنا نمن اللين انت اللي تقيس أولت إنه برو صاحب إنه تتأنه تأنه دوبانجرا هاتي مال فكاتي أبان هو هو هذا كي تدينا من akkasi gaaf tokko rasuula rabbii bira dhufanii alayhi salaatu wassalaam intalli takka heerumteetiin eegana Faatimaa binti Qeysii jedhanii jaarsi irraa du'ee jennaani heeruma barbaadde namni sadii gaafate kana keessa Abu Jahmi Usaamaadha Muawiyaa Abu Muawiyaadha. Namni sadiin kun fuudhuu barbaadanii jennaan nabiin marii goote akkamii jennaaniin nabi alayhi salaatu wassalaam ittuma himan. Haala namaa kanallee himuun barbaachisaa. Namni tokko yoo fuudhaaf barbaadee hintalatee ollaa teetii si gaafate haala akkam qabdi yoo siin jedhe haala san himiif. Waan akkanaa qabdi waan akkanaa qabdu jedhi himiif haman ta'u jedhan. Nasiyaa yaaduudha jedhan haman ta'u. نبي مال جانين فأبو معاوية فسؤلوا كل ما له جانين أبو معاوية هي سادنيان قبوتين من جانين بودر ركتا هي مسكين أبو جامين أبان جامي أمو أولي يولا فانكاو جانين آتي كيسا أسير أولي لفانكاية جانين مالي جنان تفسيري كان لما أولي لفانكاية جنان إما لبا إسا منتو نرغتو يجا تكا كرما ديما أولا إما لما ديما أولا منتو نرغتو يجا تكا أمو نما دوبرتيتو مويجا halkanii guyyaa himasituma halkanii guyyaa ati taphatumaati jechuudha. Kanaafuu Usaamatti heerumi jedhanii rasuulli rabbi Usaamaa sii wayya jedhanii. Xiqqoo Usaamaa wayiin ceemmitee isiin maaliif jennaan abbaan Usaamaadhaa Zayd ibn Haarisaatii gabra. Gabrummaa kana qabaa gabrummaarra turee jennaan gabrummaa kanaaf ceemmitee jennaan eegarii isuma sii wayya jedhanii osoma akkasii ceemmutti itti heerumtee takkaa waan akkanaan arganne jette abboo gammaddee waliin jiraattee eegana. Eegala argitii miiree dubartiin eegatti seente argitii bar. Nama ajaa'ibaati jettee nama ajaa'iba. Akkas inshaallah dubartiin illee dhiirsuma awwalaa isinii wayyaa. Dhiirsi awwalaa kana bareeda jarana didina dhiirsi awwalaa kana. Maaliif jennaani gaaf tokko intalli rifaa'aan gadhiise jedhan. Rifaa'aa namni jedhamu jaartii fi gadhiisee. Albatta battaa gadhiise jedhan. Gise sadiiniin gadhiise irraa dhumate takka gadhiise turee takka lammeessoo gadhiise turee sadeessollee gadhiise jecha sadeessoo tan dubbanne san gadhiise. Si gadhiise jennaan hattaa tanki azoo jangee iraadha. Haga jaarsa biraatti heerumtee jaarsi sun isii dhandhamee innillee akka sheera shari'aatti gadhiisee eeganaa kanatti deebiti. Jennaan isii gadhiisee jennaan Zabiir namni jedhamu fuudhee Zabiir fuudhee jennaan Zabiiriin biraa edaawomaa xiqqoo Zabiiriin kun yoomaa itti lallaafe akka isin maalii jettan kana keessa baay'een dubbatanii jaarsi lammaffaa kun itti lallaafe ciisinsan tolle isiin tolle namaan jedhanii nimaan guddoonu ciisinsa wal isiin tolini namaan jedhanii akkas taatee jennaan rasuula rabbii bira dhayitee kakka alayhi salaatu wassalaam kakaalid fa'aa bira jiru sahabaan gurgudda bira jira intalli humaa waan saalfannellee afaanuma kana dheerattee barri marra dhaabattee yaa rasuula rabbiitii rifaa'ama awwalaa sanin nu deebisaa qaallichi lammeessoo kun yoomaa
hagas maraa miti handaara maa jetteen handaara uffata qaccee handaaraan qacceen akkana gadi jedhaami way akkana jedha handaaraadha handaara akkanaa jetteen isinii gala handaaraan qacceen isaa jiru handaaraan beeytanii uffata handaara qacceen isaa akkana jedha way akkana wanni jedha homaa kama awwalaatti nu deebisaa bu'aa dhabnee jetteen akkana jechuun homaa irraa mi'aan argine jechuu jaarsaa lammeessoo kanarraa mi'aa homaan argine kama awwalaa homaa tuttuqama nu godhaa jira kama awwalaa sanin nu deebisaa jetteeni akkasi kanaaf bultiin illee tama awwalaa tanaa dhiirti ammootiniin tuffii hin qabdu maabootti illee godhatteen deemne dhiirti dhiiruma namni gariin ammoo muudeellomee mana gara bakka muudeellom jedhee biraa baya garii ammootiniin kasaaraa hin jirre harka seenaa sanuma jabeeffadhu kama awwalaa bultiin kama awwalaatii jabeeffadhaa jechuudha barbaade dhiirti xiqqaatteefillee dhiiruma kanaaf obboloowwan kiyyaa bultii namni hedduun duniyaa laalee maal laalee biraa bayaa rabbiin isin duroomsutu malaa bultima awwalaa tanatu hireenillee tama awwalaa tana isinillee warri dhiiraa wayita gadhiiftan obboleettii teessan laalaate ta gadhiiftan tana obboleettiin tiyya soo gadhiisanii na deebisanii akkam taati jechuu laala waan baay'ee gara nama nyaatu namni gadiin ooma xiqqoo faa sababaa malee gadhiisa wanni yaaduu qabdan ammoo obboleettii tiyya osoo namni itti taphatee fuudhee ji'a lamaa saditti ammoo tiniin yookaan tulfeessee tiniin gadhiisee tiniin jedhe maal taati obboleettiin tiyya sun jechuu yaaduudha. Eegana obboleettii tiyyata fuudhanii na deebisan tana namni biraa hoo fuudhaa jechuudha. Yeroo ammaa kana namni ta heerumtee baate fuudhuu dhiisaa taanuu keessa deemee ammaarratee akkasitti filataa jira waan waggaa 16 17 jedhaa jira namni didee waan dideef rabbumatu beeka. Ta heerumtee deebite daran ammoo maali akkamitti ilaala akka waan isiin fanjii masgida darbiteetti ilaala. Akka waan isiin boombii yookaan fanjii masgida darbiteetti ilaala. Laakiin ammoo nabii keenya olaalan alayhi salaatu wasalaam nabiin keenya dubartii bikiraa takkuma fuudhan Aishaa fuudhanii maraa beera fuudhan rasuulli rabbi alayhi salaatu wasalaam haa taatu ammootiniin nutis ammootiniin ilaalcha keenya fagoo gochuudha qabna rabbiin nu haasirreessuu numa mara birayyuu rakkinatu jira jechuudha barbaade hedduu wanni bultiin diigamtuuf illee maal jechuu yoo laalle hedduu karaa shari'aatiin osoo deemnee nama diin jennee osoo wal maraxannee salaataa jennee osoo wal laallanne hanga duniyaa laalluu duniyaa qabaa baajaajii qabaa lafa filaanii qabdu qabaa jennee wal laalla diin qabaa haala qabaa osoo jenne isiin illee diin qabaa haala qabaa salaataa osoo jette bultiin teenya baay'ee illee diigamtuu ilmi illee nutti hin jallatu kanaaf rabbi karamatti karama shari'aatti nu haa deebisu jechuudha barbaade. Ulfaadha wanni namni jedhu kanuma wallahi ulfaadha ammallee rabbi sammuu tanaa fi beekumsaa fi imaan akkanatti ilmi akkana isinii kenne tana ilmoo teessanitti haa dabarsu hin tuffattanii nama hin tuffattanii haala namni irra jirutti karaatti nama qajeelchuu waan nama dubbatu disipiliinii seera manaa eeguu waa hedduu dhugaa isin dinqisiifannu nama akka namaatti illee jabeeffachuu nama akka rabboomaatti illee waloomaatti namoomaatti illee jabeeffachuu qabnu isini nu dheeradhaa gaachina kenna akkanuma wanni silaa talafarraa rabbii tanuma himaa namuu bakkuma rabbi dhaabe dhaabata waan achi jedhaniif as jedhaniif ta'ullee hin jiru maal namni asiin namni Somaaleen kunillee namni kagaroobuma tana tasadi heerumte afur heerumte na fuudhee maa jiraata akkuma isinuu jettan namni akkuma isaa fedhetti dhaabata teenya tana dubbii faashinii taatee yeroo hedduu wanti jedhan namni lafa Somaalee kana jiraatan waggaa hedduu jiraadhe ta ilmoo 8 qabdu 9 qabdu namni waggaa 10 ijoolleen fuuti sheeka kiyya wanni rakkoo wayiitu qabu jiru bara walii ta'ee yaada walii akkasii waliigalaa yaada waliigalaan namni bareedumaa miti akhlaaqa qabaachuu dubartiin illee bareedumaa qabdi bareeduma itti dhuydama haala qabaachuutu ilaalamaa haa ta'u ammoo dubartiin masaanuullee akka hin jibbine obboloowwan xiyyaa masaanuun duraanuma waliin haafti gadaanatti waliin haafti baralee salaatu wassalaam dubartiin hinaafuun numa jira yoo inni ammoo quwwaa qabaatee qabeenya qabaatee isin wal qixxeessuu danda'e haa fuudhu. Waan isarra jirutullee jira waan isinirra jirutullee jira shartiin inni 3 fuudhuu 2 fuudhuu 4 fuudhuudha muutii gataame 4 fuudhuu 2 fuudhuu 3 fuudhuudha qabeenya qabaatuudha wal qixxeessuu danda'uudha kanaaf quwwaa qaamaallee qabaatuudha jennee himnee jirra yoo lammeessoo ka itti fuudhan taate dubartiin dhugaa waluma hinaafti haa ta'u gadaana biituu alayhi salaatu wassalaam dubartiin waliin haafti hattan hagaa
والمريتني غري عائشة جدم تجرا غري والقودني غري سلمة غري عائشة جدني رسول ربي عليه الصلاة والسلام أبسان دايما أبافتي جنان عائشة غري وفيتين رسول ربي يو سنيت كبري سنيت كلاهي عليه الصلاة والسلام وادو يتني فولي ويتو سنيت رادا فولي انتاني جداني ولين جدان حتى النبي كنا در بعد أسرى دا دبرتي مرا ويتكرا سنبو سلام الركرا ديما eegana mararra iyyuu wayita dhufu maali fooliin isinirraa dhawu fooliin akkana magaafiidha dhuydanii jedhanii martuu magaafiidha jechuun muka qalqalcha wayiitu jira muka qalqalcha dhuydanii jedhanii martuu soodaan haga jettu takka soodaan guyyaa ufiillee Aishaa kennite jedhan gara dullummaatti achi deemtee jennaan guyyaa ufii akka rasuulli rabbii gannan dhiifne dulloome jedhee gannan dhiifne nafaqaallee hin barbaadu qallaballee hin barbaadu isinuma harka taa'a nikaahummaan keessan bichaan narra haa jiraatu guyyaa kiyyallee yoo barbaaddan na biran bulina Aishaa kenne jette Soodaan haga Aishaa sodaattu takka Soodaan maal jette osoo isaan na biran gahin itti himuu barbaade jette dubbiitan martuu akka jedheeni jennaan haga rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam jedhan takka anamma boodan dhugu mana isii seene rabbiin kumatee nabiin maaliif waan halaalaa tokko haramsita jedhee waan halaalaa tokko haramsita jedhee rabbiin kumatee ji'a tokko irraa fagaatee rasuulli rabbii mashrubaa jedhanii fooqii gubbaa galee rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam ji'a tokko irraa fagaatee hatta naga dubartiin takka gaaf tokko guyyaa taraa isii takka achumatti guyyaa taraa isii rasuulli rabbii guyyaa taraa ofii isii nama biran seenan gaafuma taraa isiisan isii bira seenanii osoo mana taraa ofii keessa taa'aa jiran takka qorii fiddee waa nyaata fiddee mana taraa ta'aniititti achi fidde tuun qorii harkaa dhooyitee cabsite agana waliin haafallaan siigalee dubartiin waliin haaftii dubartiin gadaa rasuulaatu gaafa taraa kiyyaa qorii manatti na fiddee dhuftaa jetteen gaafuma mana kee dhufan qorii achitti haa nyaatanii qoriin mana kiyya seentii qoriin ta'e jetteen kanaaf qorii san rasuula rabbiitti kafalee alayhi salaatu wassalaam dubartiin dhugaadhaa waliin haaftii hattan yoo dhukkubsattee dhukkuba jabaa keessa dhukkubsattee ciiftee yoo inni jaartii lama qabaatu taate abbaa aliyyi eenyu buna isinii dhaabare anallee mataan na dhukkuba namni buna isinii dhaabu hin jiru mee akkanuma akka eetiin buna isinii dhaaba itti malee mana lammeessoo seenaa hin jettu wallaahi hin jettu jaartii lammeessoo seenaa dhugaa isinii haa dhaabdu hin jettu akkasumatti osoo dhukkubdu mataan hin fayyitii iyyuu waytiisan hin fayyitii iyyuu waytii saniin fayyitiyyuu amma akkaan dhukkubdin fayyitiyyuu haa ta'u waliin haafaan numa jira wanni hin haafaniin dubartiin gadaa rasuula rabbi alayhi salaatu wassalaam akka kennaatiifi miti rasuula jaalatan jaalala diiniif jaalatan rasuula rabbii jaalatan malee hin haaffaa badummaa walii qabanii rasuulli rabbii qooda taanii kenne naa haa kennu jechaa miti qooda taanii kenne dabarsee naa haa kennu jechaa miti wanni isaan jaalatan diiniif jaalatan kenna ammoo faalla wanni qoriin achi galte sun nabira haa galtuudha wanni ammoo taanii ta'e osoo ta'uu baatee anaa ta'e jechuu taan ammoo uffisuu baatee osoo ana uffisee jechuu kenna ka zamana kana waan madaabaraa kuntaala sadii achi gal osoma as galchee jechuu ta gadaa teenna osoo guyyaa maraa nabira bulee jechuu ta gadaa kenna laakiin ammoo tiniin akki nu qoonnuu fi akka rabbi qoodu tokkoo miti akka rabbiin kenna qoodu nurrallee waajibatu jira gaafa taraa kennaa guyyaayyuu isitti seenuun qabu guyyaa falkan taraa isiiti guyyamayyuu yoo karaa sanbaanee salaama irra karaane malee isitti seenuun qabnu gaafa taraa isii tama taraa isiiti halkanii fi guyyaan illee yoo hajaan mana san seensifte malee akka kootii mana sanit dagatu akka caammaa mana sanit dagatu akka mudawwara mana sanit dagatu yoo taate kootii seentee kootii san fudhatta seentee caammaa san fudhatta kanaan ala guyyaa taraa ta'anii taan seenuu hin barbaachisu sirratti taraa qoodu waajiba rasuula rabbii irratti ammoo sunna waajibaa miti nurratti waajiba guyyaa qooduun jaartii lama yoo qabaat guyyaa lama isii gootee guyyaa lama kanaa godhuun nurratti waajiba hattan guyyaa heedii isiin qabdu guyyaa taan bira buluun qabdu guyyaa heedii isiin qabdullee manuma isiisan bulta guyyaa isiin dhaltellee dhiiga dhalaa keessatti mana isiisan bulta akka aadaa baratametti amma guyyaa isiin deette namni irraa fagaatee mana taanii bulallaa waajiba sirratti manuma taanaa bulta buluudhaan qabdu guyyaa isiin heediin itti dhuftellee mana taanii buluun qabdu tanuma buluudha qabda guyyaa ammoo wayita deemtu ammootiin nagaa gaafattee salaama karaa osoo deemtu gaafatta malee mana seenuu hin qabdu sirratti waajiba kana beekuun barbaachisaa uummata keenya nurrallee haqa jiru jira yoo ofii uffatte jaartii ta'e uffisuun barbaachisa yoo ofii nyaatte jaartii ta'e nyaachisuun barbaachisa fuula keessa dha'uun illee hin ta'u yoo ooddeen illee mana keessa ooddaanii yoo mana keessa ooduun isii qajeelchu taate yoo ammootiin mana keessa kadiddee ala keessa yoo ittiin
oodde ooduu saniin ka deebitu taate ala keessa ooddaan yoo mana keessa ooduun isitti rakkisaadha dhiphisaa isitti waatu isitti dhagahamaa mana keessa maanaan oode jettee yoo kasitti deebitu taate mana keessa oodiin maslahatu ilaalama akka kanatti ilaalama kanaaf obboloowwan kiyyaa seeruma shar'iitiin osoo deemne bareedaa masaanuun illee waliin jibbinaa jechuu barbaade inni illee nullee haqa isii eeguun barbaachisa haqa tanaallee eeguun barbaachisa hatta nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam kaqoonni isarratti waajiban ta'in كربين أمو ترجي من تشاء جين تفسيري قولي الراجي ترجي من تشاء جتشو أبا وفي فيتك